Yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun aappii Poppo Live jedhu fayyadamuun ji'aan qarshii amma kanaan hojjedhu osoo isaan jedhanii karaa miidiyaalee hawaasaa garaagaraa viidiyoo argataniitu ta'a. Kanaafis an viidiyoo korraa keessatti Poppo Live maal akka ta'e, akkamiin akkaawuntii Poppo Live akka ittiin banattan, haala kamiin aappii kanarraa akkaataa ittiin qarshii hojjettan, akkasumas qarshii aappii kana fayyadamuun hojjettan immoo haala kamiin akka baafachuu dandeessan isinitti agarsiisuuf deema. Dursa garuu akkuma beekamu dursitanii viidiyoo kana ammuma laayikii, chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun akkasumas viidiyoo kana osoo iskiippiin godhin haga xumuraatti hayyaatan akkanaaf daawwattan isin gaafachaa yeroo isa hin gubin gara viidiyootti seennu. Gara viidiyootti yommuu seennu namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan probably waa'ee Poppo Live haga irratti waanuma xiqqoo haa ta'u malee dhageessaniitu jedhee yaada. Garuu immoo namoonni wanta kanaaf haaraa taatan Poppo Live aappiidha. Aappii kana irratti immoo laayivii seenuun namoota invaayitii gochuun akkasumas illee taaskiiwwan muraasa aappiin kun nuuf kennu hojjechuudhaan qarshii hojjenna jechuudha. Akkasumas illee aappii kana jalatti namoota linkii keessaniin affeeruudhaan illee hamma $14tti hojjechuun ni danda'ama. Kanaafis jalqaba irratti aappii kana haala ittiin bilbila keessan irratti buusuu dandeessan isinitti agarsiisu. Jalqaba irrattis aappii kana bilbila keessan irratti buufachuudhaaf descriptionii viidiyoo kooti yookaanis taayitilii viidiyoo koo yeroo isin tuqxan descriptionii viidiyoo kanaa isiniif fida. Sana boodas liinkii Poppo Live jedhu bukkee jiru kana haala kanaan kilikii gootanii daayirektilii aappii kana gara bilbila keessanitti ni buustu. Sana boodas erga aappii kana bilbila keessan irratti buustanii booddee gara aappichaa ni seentu. Gara aappichaa yeroo seentanittis loogiin meetidii lama nuuf fidee jira. Inni jalqabaan Google akkasumas inni lammaffaan immoo Facebookidha. Kanaaf nuuf kan salphaa ta'e iimeelii yookaanis Google akkaawuntii keenya fayyadamuu waan ta'eef login with Google kan jedhu irraa tokko tuquun user agreement nu gaafata. Kanaafis accept ni jenna. Sana booda iimeelii bilbila keessan irra jiran hunda isaanii haala kanaan isiniif tarreessa. Isin kan yeroo hedduu itti fayyadamtan tokko haala kanaan filachuudhaan agree and share kan jedhu irraa kilikii ni gootu. Yeroo sanattis haala argaa jirtaniin complete personal data jedhee wantoota inni guutuu qabnu iddoo isaa nuuf kennee jira jechuudha. Jalqaba irratti iddoo duwwaa argamu kanarratti nickname yookaanis immoo maqaa keessan barreessu jechuudha. Lammaffaa irratti bara dhalootaadha. Iddoo kanatti wanti isin dogoggoruu hin qabne tokko yoo jiraate umuriin keessan dirqama 18 ol ta'uu qaba jechuudha. 18 fi isaa ol. Kanaafis wanti rikoomandii ta'u akka lakkoofsa Awurooppaatti waan ta'eef lakkoofsa yookaanis immoo bara dhalootaa keessan kana kan isin keessanii 2005 yookaanis 2005 olii gochuu qabdu jechuudha. Sana booda guyyaa isaa ji'a isaa erga haala kanaan itti guuttanii booddee iddoo duwwaa xumura irratti argamu kana al tokko tuquun sarchii iddoo godhan irratti Itoophiyaa jettanii barreessuudhaan Itoophiyaa haala kanaan ni filattu. Sana booda erga maqaa guyyaa dhalootaa akkasumas illee biyya keessan galchitan immoo saala keessan filattu jechuudha. Kanaafis dhiira yoo taatan meel kan jedhu akkasumas shamarran yoo taatan immoo fiimeel kan jedhu haala kanaan erga filattanii booddee sammiin ni jettu. Yeroo sanattis akkaawuntii Poppo Live kana easily steepii kan hordofuudhaan kireetii goone jirra. Garuu immoo akkaawuntii kana kireetii goone jechuun immoo aappii kanarraa deemnee akka argine qarshii hojjechuu dandeenya jechuu miti. Kanaafis steepiin isinii hafu jira. Kunis immoo fuula keessan akkasumas illee lakkoofsa bilbilaa keessan verify gochuudha. Isa dura garuu haala argaa jirtan kanaanii for you page keenya yookaanis fuula jalqabaa aappii kanarratti kan argamu namoota hedduu suuraa isaanii nuuf fidee akka isaan laayivii jiran nutti agarsiisa jechuudha. Akkuma argaa jirtan aappii kana maqaama isaarraa akka hubachuu dandeessan kan isin aappii kanarraa qarshii hojjettan inni jalqabaanii purpose isaanii jalqabaa yookaanis immoo wanti isin hojjechuudhaan qarshii argattan inni jalqabaa fi just goolii aappii kanaa kan ta'e laayivii seenuudha. Akkuma argitan for you page keessan irra yeroo isin scroll gootanii namoonni hedduun isaanii haala kanaan Itoophiyaawwiidha yookaanis immoo namoota dhalootaan Itoophiyaa ta'an akkasumas illee gaafa aappii kana banan kaawuntirii isaanii Itoophiyaa irratti seetii godhanii jiran haala kanaan isiniif tarreessa jechuudha. Kunumtiyyuu akka riizinii tokkotti yookaanis immoo evidensii tokkotti fudhachuu dandeessu akka aappiin kun kaffalu akkasumas illee namoonni asirra jiran kun qarshii argachaa jiran asumaan illee baruu ni dandeessu jechuudha. Gara steepii isa lammaffaattis yeroo dabarru eenyummaa keenya yookaanis immoo fuulaa fi lakkoofsa bilbilaa keenya verify gochuudhaaf jalqaba irratti wanti isin gootan for you page keessan irraa gara gadiitti iconiin garaagaraa yookaanis immoo kaataagorii garaagaraa ni jiru. Kanaafis wanti isin gootan kaataagorii xumura irratti argamtu yookaanis immoo iconii giingoo argamtu xumura irratti kan argamu sana kilikii gochuudhaan gara peejii kanaatti ni dhuftu.
Sana boodas wantoota garaagaraa gaafa inni isiniif tarreessee jedhu isin isa keessaa verification baajii argaa jirtan yookaanis immoo authentication argaa jirtan sanarraa kilik ni gootu. Yeroo sanattis haala argaa jirtaniin wantoota lama nuuf fida. Inni jalqabaan face authentication yookaanis immoo ashaaraa fuula keessaniidhaan verify gochuu. Inni lammaffaan bind efoon jedha. Kun immoo lakkoofsa bilbilaa fayyadamnu security reasoniidhaa fi verify gochuu qabna jechuudha. Kanaafis egaa jalqaba irratti inni barbaachisaa ta'e face authentication waan ta'eef iddoo go jedhu irraa tokkoon gara peejii itti aanutti ni dabarra. Peejii isa kanarratti immoo haaluma argaa jirtaniin instruction yookaanis immoo ulaagaaleen hordofuu qabnu muraasa isaanii haala kanaan nuuf ka'ee jira. Inni jalqabaan suuraa galchitan irratti yookaanis immoo gaafa fuula keessan bifa viidiyoodhaan verify gootanii iji keessan waan ta'een coverii ta'uu hin qabu yookaanis immoo dhokfamuu hin qabu jechuudha. Ayi gilaasii uffachuun akkasumas illee wantoota garaagaraa ija keessan dura qabuun hin danda'amu jechuudha. Inni lammaffaan keep enough light jedha. Kunis immoo iddoo ifi gahaa jirutti akka isin deemtanii verify gootanii isin gaafata jechuudha. Inni sadaffaan immoo minors are prohibited jedha. Kana jechuunis namoonni umurii 18 gadi taatanii aappii kana fayyadamuus ta'e verify gochuu hin dandeessan jechuudha. Kanaafis erga wanta kana bartan yookaanis immoo ulaagaawwan kana hunda guutuu ni dandeessu ta'e jalqaba irratti iddoo upload a photo of yourself kan jedhu irraa tokkoon gara gaalarii keessanitti sin geessa. Sana boodas suuraa naaf ta'a yookaanis immoo umriin 18 ol ta'uu ni mirkaneessa kan jettan haala kanaan gaalarii keessan keessaa ni filattu. Sana boodas gubbaa irratti complete ni jettu. Yeroo sanatti suuraa keessan sana iddoo icon profile picture sanatti haala kanaan isiniif galcha. Amma egaa iddoo real ID yookaanis immoo fuula keessanitti verify gootan irraa geenyee jirra. Kanaafis iddoo start to certificate jedhu sanarraa kilik ni gootu. Yeroo sanattis haala argaa jirtaniin sarkilii kana isiniif fidee akka isin iddoo ifii gahaa jirutti fuula keessan keessa galchitaniif isin gaafata. Kanaafis kaameeraa fuulduraa yookaanis immoo selfii kaameeraa keessan erga qulqulleessitanii booddee iddoo ifii gahaa jirutti haala kanaan fuula keessanitti ni qabdu. Yeroo sanattis akka isin fuula keessan bitaa mirgatti sochoostan isin gaafata. Kanaaf isin wanta inni isin jedhu sana yookaanis immoo instructionii sana hordofuudhaan haala kanaan verify ni gootu jechuudha. Garuu immoo face authentication kun akka lakkoofsa bilbilaa keessanii wanta just sekoondiitti yookaanis immoo daqiiqaatti verify ta'u miti. Kun namuma sirriitu maanuwaalii ta'e daqiiqaa 30 booddee verify waan godhuuf yeroo fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf yoo isin umurii 18 gadi ta'uu keessan baran fuula keessan irratti hundaa'uudhaan feeshaalii keessan irratti hundaa'uun yoo baranii authentication kun feelii ni ta'a. Garuu immoo umriin keessan fuula keessan maashinii godha yoo ta'e gara steepii sattaanutti isin dabarsu yookaanis immoo akkaawuntii keessan verify isiniif godhu jechuudha. Kanaafis erga isa kana xumurreetii gara booddeetti ni deebina. Sana booddee bindi foon iddoo jedhu sana bukkeetii bindi kan jedhu haala kanaan ni tuqxu. Sana boodas haala kanaan lakkoofsa bilbilaa keessan akka galchitaniif isin gaafata. Kanaafis lakkoofsa bilbilaa keessan sagalee kaastanii haga xumuraatti haala kanaan itti barreessuun next ni jettu. Yeroo sanattis kaapchaa kana akka isin solvii gootaniif isin gaafata. Kanaafis gara gadiitti icon scroll argaa jirtan sana haala kanaan dalga godhatuudhaan deemtanii puzzle sana iddoo duwwaa ta'e irra haala kanaan keessanii verify ni gootu. Sana booda koodii dijiitii 6 gara WhatsApp akkaawuntii keessaniitti yoo lakkoofsa sanaan WhatsAppiin banamee jira ta'e karaa WhatsApp keessanii haala kanaan koodiin isiniif gala. Isin immoo koodii sana asirratti barreessuudhaan gara steepii itti aanutti ni dabartu. Garuu immoo isin lakkoofsa sanaan WhatsApp akkaawuntiin qabdan yoo ta'e recent SMS iddoo jedhu sanarraa al tokko tuquun karaa SMS yookaan meesejii keessanii akka inni isiniif ergu gootanii koodii kana asirratti galchuudhaan lakkoofsa bilbilaa keessan verify ni gootu jechuudha. Amma gaa akkaawuntii keenya bananneerra akkasumas illee fuulli verify gooneerra. Kan nurraa eegamu amma just maanuwaalii amma isaan fuula keenya sanaa fi umurii keenya sana maachii godhanii fixanitti eeguudha. Kun immoo daqiiqaa 30 fudhata. Daqiiqaa 30 booddee immoo akkaawuntii keessan wanti isin galchan dhugaa yoo ta'e fuulli keessan bara dhalootaa keessan umurii 18 ol ta'uu keessan erga mirkaneeffatanii booddee akkaawuntii keessan verify isiniif godhu jechuudha. Kanaafis egaa haala kanaan akkaawuntii keessan ni banattu akkasumas illee verify gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma immoo gara steepii sattaanutti dabarree agency kan jedhu yookaanis immoo agentii akkaataa ittiin ta'uu dandeessan akkasumas illee namni biraa akkaataa ittiin agentii keessan ta'uu danda'u immoo isinitti agarsiisu.
So gara steepii sattaanutti immoo yeroo dabarru inni kun my agent jedhama. Kanaafis profaayilii makiisan jalaati xiqqoo ishee gara gadiitti scroll gootanii my agent kan jedhu jala haala kanaan iseentu jalqaba irrattis method 1 jedhee join agent kan jedhu jira. Sana booddees bakka duwwaatu isiniif kennamee jira. Bakka duwwaa kanarratti kan isin galchitan lakkoofsa nama akka agentii isiniif ta'uu barbaadan yookaanis immoo user ID nama sanaa galchitu jechuudha. Kanaafis amma fakkeenyaaf ana akka agentii keessanitti fayyadamu yoo barbaadan koodiin iskiriin irra isiniif kaa'ee jiru kana 51 44 22 26 kan jedhu kana osoo hin dogoggoreen haala kanaan asirratti barreessitanii please enter agent's ID kan jedhurraa kilikii ni gootu. Akkuma nama isinitti hime koodii kana osoo hin dogoggoreen haala kanaan asirratti barreessuudhaan please enter agent ID kan jedhu kanarraa kilikii ni gootu. Amma egaa faayidaan agentii ati agentii koo ta'uu maalidha? Akkasumas illee an agentii namaa ta'uun koo immoo bu'aan isaa yookaanis faayidaan isaa maalidha yoo jettan inni tokkoffaan agentiin nama isin waa'ee aappii kana irraa barattan akkasumas illee aappii kanarraa karaa ittiin qarshii bareedaa hojjechuu dandeessan nama irraa bartan akkasumas illee gaafa just rakkoon tokko isin mudatu quunnamuu dandeessan akka agentii keessanitti fayyadamtu jechuudha. Akkasumas illee agentiin keessan sun immoo wanta isin hojjettan irraa namoota isin invite gootan irraa komishinii argatu qaba. Akkasumas isin yeroo isin of jalatti immoo namoota haala kanaan namootaaf agentii ta'aa deemtan an agentiin isiniif ta'e isin immoo deemtanii aappii kana bilbiloota namoota biraa irratti buusuun akkasumas karaa telegiraamii hiriyoota keessan aappii kana haga ammaatti hin buusne buusistanii deemtanii user ID keessan asirratti galchuudhaan agentii isaanii ta'uudhaan komishinii ni fayyadamtu jechuudha. Garuu immoo faayidaan agentii ta'uun inni jalqabaa akka isin bartanii fi nama agentii taataniif tokkorraa bu'aa ni argattu yookaanis immoo wanta inni hojjeturraa komishiniin isiniif kennamu ni jira jechuudha. Kanaaf isin anaan akka agentii keessanitti fudhattanii waa'ee aappii kanaa narraa barachuu akkasumas immoo ofii keessaniin deemtanii namoota biraadhaaf agentii ta'uudhaan illee isaanirraa komishinii argachuu yookaanis immoo bu'aa argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafis egaa koodii koo yookaanis immoo ID kan koo eessaan argadda yoo jettan gara gadiitti yeroo isin scroll gootanii method 2 jedhee haala kanaan user ID keessan isiniif kaa'ee jira. Ankoo haala argaa jirtan user ID jedhee 51 44 22 26 jedhee haala kanaan user ID kanaaf kaa'ee jira. Kanaaf kana copy godhanii bilbila nama biraa irratti gara aappii kanaa seenee yoon paste godhee rejistarii godhee namni suni ana jalatti hojjeta yookaanis immoo ana akka agentii isaatti fudhatee hojii eegala jechuudha. Isinis steepii kana hordofuudhaan deemtanii namoota biraaf agentii ta'uun isaanirraa komishinii argachuu dandeessu jechuudha. Kuni nama tokkoyyuu waan miidhuun qabu namni isin jalatti hojjetu sunis deemee nama biraadhaaf agentii ta'e isaanirraa bu'aa argachuu danda'a jechuudha. Kanaafis egaa agentiin kana fakkaata meetidii isa kana fayyadamuudhaan illee qarshii hojjechuu hin dagatina. Kanaaf amma immoo gara steepii sattaanutti dabarree karaa kamiin akka aappii kanarraa qarshii hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisu. So steepii isa kanarratti immoo taaskiiwwan aappiin kun nuuf kennu muraasa fayyadamuun akkaataa ittiin qabxii sassaabbattan yookaanis immoo pooyintii walitti qabachuu dandeessan isinitti agarsiisu jechuudha. Kanaafis ammas profaayilii makiisan jalaa osoo hin bahin jalqaba irratti kan argamu riwaardii kan jedhu jalaa haala kanaan iseentu yeroo sanattis egaa haala argaa jirtan kanaan kaataagoriiwwan live activity invite daily jedhee kaataagorii garaagaraa nuuf tarreessee akkasumas illee taaskii hojjechuudhaan kooyinii yookaanis pooyintii amma nuyi sassaabbachuu dandeenyu haala kanaan nuuf ka'ee jira. Jalqaba irratti amma fakkeenyaaf upload video and pass review kan jedhu kun taaskii kana deemnee yoo xumurre pooyintii 1000 argannaa akkasumas vootii 5 yoo arganne deemnee taaskii kana yoo hojjenne jechuudha pooyintii 1000 15 yoo arganne 3000 30 yoo arganne 5000 jedhee itti fufa jechuudha. Kanaafis isin deemtanii taaskiiwwan live jiran hundee isaanii hojjechuudhaan qabxii yoo xiqqaate as jalaati gara qabxii 10,000 15,000 olii argachuu dandeessu jechuudha. Akkasumas illee activity invite daily kan jedhu jala seenuudhaan illee taaskiiwwan as jalatti argaman time limitii waan qabanii fi saatii ankoorraa haala argaa jirtan time limitiin isaa saatii 9 jedha. Saatii 9 keessatti deemee taaskiiwwan kana yoon xumure kooyinii isaan proomisiinaaf godhan kana nan argadha jechuudha. Pooyintiiwwan kana argachuun immoo just waan salphaa miti. Pooyintii kanatu gara doolaaraatti jijjiirama waan ta'eef deemtanii taaskiiwwan as jalatti argaman kan akkuma viidiyoo kana ilaaltanii xumurtanii osoo hojjettanii fixxan illee gaarii ni ta'a jechuudha.
Kanaafis karaan biraa aappii kana fayyadamuun qarshii hojjettan inni biraani riwaardii jala seenuun taaskiiwwan as jalatti argamanii hojjechuudha jechuudha. Amma immoo akkaataa ittiin namoota invaayitii gochuun amma $14 argachuu dandeessan immoo isinitti agarsiisu. Gara steepii xumuraa viidiyoo kanaatti yeroo dabarru immoo inni kun invitation jedhama. Karaa aappii kanarraa qarshii guddaa argachuu dandeessan keessaa inni kunis isa tokkodha jechuudha. Even nama tokko invaayitii gochuudhaan hamma $14 akka argachuu dandeessan kan nutti himudha jechuudha aappii kanarraa akka argaa jirrutti. Kanaafis namoota haala kamiin invaayitii goona yoo jettan immoo profaayilii makiisan jalaa osoo hin bahin gara gadiitti invite kan jettu aayikonii sanarraa al tokko ni tuqxu. Yeroo sanatti saala argaa jirtaniin invite someone can earn up to $14 jedha. Kana jechuunis nama affeeruudhaan hamma $14 argachuu dandeessu kan jedhu haala kanaan jira jechuudha. Garuu immoo nama tokko invite gootanii fi $14 akkaawuntii keessan irratti aadiin ta'u yookaanis immoo earning gootan seerota muraasa yookaanis immoo ruulsii muraasa jira. Kanaafis yeroo ruulsii sanarra haala kanaan tuqxan how to invite akkasumas illee how to earn rewards jedhee haala kanaan ruulii isaanuuf ka'ee jira. Kanaafis egaa yeroo isin nama tokko invite gootan namni sun taaskiiwwan asirratti gadi tarreeffamanii jiran kana yeroo inni xumuru isiniif immoo bifa riwaardiidhaan poointiin isiniif kennama jechuudha. Koiniiwwan kun yookaanis poointiiwwan kun immoo gara $tti waan jijjiiramanii fi namni isin invite gootan sun yoo inni taaskiiwwan kana hundanii xumurate koiniin kun hundi isaa isiniif kenname gara $14tti konvertii ni gootu jechuudha. Kanaafis egaa haala kamiin immoo nama invite goona yoo jettan roolii kana haala kanaan erga cuftanii booddee gara gadiitti invite now kan jedhu jira. Kanaafis isarra kiliikii ni gootu. Yeroo sanattis tempileetii isin fayyadamuun nama ittiin invite gochuu dandeessan haala kanaan isiniif tarreessee jira. Isin as keessaatti kan nama hawwatu yookaanis immoo ija namaatti kan tolu jettanii yaaddan tokko haala kana erga filattanii booddee share iddoo jirurra kiliikii ni gootu. Yeroo sanattis opshiniiwwan garaagaraa isiniif fida. Opshiniiwwan kana keessaas yoo barbaadan karaa feesbuukii, messengerii, waatsaappii, instaagiraamii akkasumas illee mooriitti buutanii karaa tekstii miseejii illee namoota sana invaayitii gochuu dandeessu. Garuu immoo beest alternatiivii yookaanis karaan beestiin isaa jedhe yaadu copy link kan jedhutti ni buutu. Yeroo sanas invitation linkii keessan linkii isaanii fudhattu. Deemtanii telegram gruupii jalatti facebook gruupii akkasumas illee whatsapp gruupii ta'uu danda'a. Karaa messengerii miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti deemtanii sheerii gochuun namoonni gaafa isaan linkii keessan sana tuquun deemanii aappii kana buusan poointii isiniif kennamutu jira. Seenanii immoo gaafa isaan taaskiiwwan sila isinitti agarsiisan ruulii jalatti argaman gaafa inni xumuraa deemu immoo poointiiwwan achi jalatti taaskii sanaaf kennamanii jiran gaafa inni isiniif kennu maybe namni sun yoo inni dafee taaskii sana hundi isaanii xumurate hamma $14tti nama tokkorraa yoo argachuu dandeessu. Kana jechuun ammuma isin nama guddaa affeeraa deemtan yookaanis immoo linkii keessan sanaan aappii sana buusisaa deemtanii akkasuma qarshii sana aappii kanarraa hojjettan illee guddachaa deema jechuudha. Kanaafis egaa viidiyoo koorraa keessatti akkaataa ittiin aappii Poppo Live bantan verify godhattan akkasumas illee opshiniiwwan garaagaraa fayyadamuun akka ittillee aappii kanarraa poointii sassaabattan yookaanis immoo qarshii hojjettan isinitti agarsiisuuf yaaleera. Yeroo taanuttis immoo qabxii aappii kanarratti hojjettan karaa teeleebirrii, baayinaansii akkasumas withdraw optionii garaagaraa fayyadamuun qarshii aappii kanatti hojjettan akkaataa ittiin baastan akka isinitti agarsiisu akkasumas illee aappii kanarraa immoo karaawwan gurguddaa laayivii seenuudhaanis ta'e opshiniiwwan biraadhaan akka aappii kanarraa yeroo gabaabaa keessatti qarshii hojjettan yookaanis immoo inkaamii bareedaa hojjettan akka isinitti agarsiisuu barbaadanii salphaamatti viidiyoo kana laayik gootanii at least viidiyoo kana laayikii 1,000 akkasumas illee chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuun viidiyoo kana immoo hamma isiniif danda'ametti miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti sheerii gootanii hiriyoota keessaniif sheerii gootanii akka isaan viidiyoo kana dhufanii ilaalan gochuudhaan sappoortii akkana gootan isin gaafachaa hamma part 2 viidiyoo Poppo Live'n walitti deebinutti nagaan naaf turaa.